Nagaan isiniif haa baay'atu kabajamtoota daawwattoota keenyaa oolmaa sharafaa kan Oktoobar 23 yookaan kan onkoloolessa 13 qabannee isinii dhufnee jirra. Hamma dhumaatti hojiin ta'a subscribe gochuun dagatina. Namoonni baay'ee viidiyoo koo ilaaltan subscribe osoo hin goone waan ilaaltaniif subscribe gochuudhaan na jajjabeessaa. Duraan dursee doolaara Ameerikaa irraa kaana. Doolaarri Ameerikaa tokko gabaa gurraacha irratti qarshii 141 saantima 14 yommuu sharafamu baankiiwwan keessaa baankiin gatii olaanaadhaan sharafaa jiru baankii Gadaadha. Innis qarshii 126 saantima 40. Baankiin daldalaa garuu qarshii 113 qofaadhaan sharafaa jira. Yuuroon tokko qarshii 152 saantima 49 gabaa gurraacha irratti yommuu sharafamu baankiiwwan keessaa kan gatii olaanaadhaan sharafaa jiru baankii Innat yommuu ta'u innis qarshii 135 saantima 93 sharafaa jira. Baankiin daldalaa garuu qarshii 125 qofaan sharafaa jira. Swiss frankiin tokko qarshii 162 saantima 68 gabaa gurraacha irratti yommuu sharafamu baankiin Wagaagan garuu gatii olaanaadhaan qarshii 139 saantima 18 sharafaa jira. Baankiin daldalaa garuu qarshii 128 saantima 56 sharafaa jira. Itti aansuudhaan doolaarri Kaanaadaa qarshii 102 saantima 28 gabaa gurraacha irratti yommuu sharafamu baankiin Innat garuu qarshii 88 saantima 74 sharafaa jira. Baankiin daldalaa qarshii 8 gad bu'ee doolaara Kaanaadaa jechuudha qarshii 80 saantima 44 sharafaa jira. Doolaarri Awustiraaliyaa tokko qarshii 94 saantima 26 yommuu sharafamu baankiiwwan keessaa kan gatii olaanaadhaan sharafaa jiru baankii Abisiiniyaa yommuu ta'u innis qarshii 79 saantima 90 sharafaa jira. Baankiin daldalaa immoo qarshii 74 sharafaa jira. Chaayiniizaniin tokko gabaa gurraacha irratti qarshii 19 saantima 78 yommuu sharafamu baankii keessaa baankiin Innat qarshii 17 saantima 62 sharafaa jirti. Baankiin daldalaa qarshii 15 saantima 65 sharafaa jira. Paawundiin tokko qarshii 183 saantima 11 gabaa gurraacha irratti yommuu sharafamu baankiin Wagaagan immoo gatii olaanaadhaan qarshii 156 saantima 91 sharafaa jira. Baankiin daldalaa immoo qarshii 11 bu'ee qarshii 144 sharafaa jira. Itti aansuudhaan diraamni Dubaay tokko qarshii 38 saantima 42 yommuu sharafamu gabaa gurraacha irratti jechuudha. Global baankiin immoo qarshii 36 saantima 66 sharafaa jira. Akkasumas baankiin daldalaa qarshii 30 saantima 8 sharafaa jira. Akkuma argaa jirtan garaagarummaan diraama Dubaay baankii daldalaa fi baankii Global yookiin baankii dhuunfaa qarshii 6dha. Qarshii 6 saantima 60 yoo ilaalle jechuudha. Kanaafuu filannoon keessan baankii dhuunfaa ta'uu qaba. Tirfii guddaa yookiin piroofitii guddaa argachuudhaaf jechuudha. Itti aansuudhaan Riyaalli Saawudii tokko qarshii 37 saantima 51 yommuu sharafamu gabaa gurraacha irratti jechuudha. Baankiin Abisiiniyaa garuu qarshii 31 saantima 91 sharafaa jira. Akkasumas baankiin daldalaa qarshii 30 saantima 73 sharafaa jira. Riyaalli Kaataar tokko qarshii 459 saantima 36 yommuu sharafamu Riyaalli Oomaan tokko qarshii 365 saantima 96 sharafaa jira. Diraamni Joordaan tokko qarshii 198 saantima 79 gabaa gurraacha irratti yommuu sharafamu diraamni Dubaay tokko qarshii 374 saantima 31 gabaa gurraacha irratti sharafamaa jira. Swedish Kroon tokko qarshii 13 saantima 8 gabaa gurraacha irratti yommuu sharafamu baankiin Wagaagan garuu qarshii 11 saantima 53 sharafaa jira. Baankiin daldalaa akkasumas qarshii 10 saantima 65. Kanaafuu filannoo keessan asirraa ilaaltanii filachuu dandeettu baankii dhuunfaa moo baankii daldalaatu irra sharafaa jira kan jedhu jechuudha. Waan hojii turtaniif galatoomaa subscribe gochuun dagatinaa.